Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya gabaasa addaati qabannee kan dhiyaanne. Gabaasa addaa har'aa keessatti immoo keessummaa addaati kan qabannee dhiyaanne. Keessummaan keenya har'aa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kaaba Shaggar Lixaa Jaal Abdii Dhugaati. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kaaba Shaggar Lixaa Jaal Abdii Dhugaa sochii waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana maal akka fakkaatu opereeshiniin mootummaan biltsiginnaa labse sadarkaa maalirra akka jiru sagalee ajajoota yookiin immoo qondaaltonni olaanoon waraana bilisummaa Oromoo jidduu kana haasaan gara miidiyaa biltsiginnaatti darbaa ture kan immoo waraana biratti akkamitti akka fudhatame gidiraa waraanni biltsiginnaa uummata Oromoo irratti qaqqabsiisaa jiru akkasumas immoo dhaamsa waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif godhu kan ilaallatu ta'a. Turtii gabaabaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan kaaba Shawaa Lixaa akka hordoftan egaa kabajaan isin affeerraa gara jalqabaatti gaafin nuti Jaal Abdii Dhugaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggariif dhiyeessinee mataadhuma isaa kaaba lixa shaggar jechuun maalinni jechuudhaan jalqabeetii achumaan sochii waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana maal fakkaata kan jedhu akka itti nu fuftu kan barbaannu Jaal Abdii Dhugaa deebiin kee maali? Maqaan koo Abdii Dhugaa jedhama. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar Koonyaa kaaba lixa shaggar jechuudha. Kaaba lixa shaggar jechuun sulula laga Mogor jechuudha. Gabaabumatti sulula laga Mogor jechuun lixa Shawaatii fi lixa Shawaa kan gara kaaba Shawaatitti garagaruu fi kaaba Shawaa waliigala jechuudha. Sochiin waraana bilisummaa Oromoo keessa'uu gara kaaba lixa shaggar naannoo Finfinnee kanaa baay'ee waan namatti toludha. Innis kana ta'uu isaa hojii isaatiin iyyuu hojii inni hojjechaa jiru kan hawaasa Oromoo boonsu ta'uu isaa karaa sooshaal miidiyaa kallattii garaagaraatii fi hojiidhaan mootummaan kunuyyuu kan ragaa ofirratti bahu waan mul'ataadha. Lola dhaabbata fuula fuulatti mootummaa waliin wal waraanaa jira. Lafoota hedduu baadiyyaadhaa gara magaalaatti qabatee to'atee diina isaa uummata Oromootirraa faccisaa jiraachuusaa yeroo baay'ee gara miidiyaa mootummaatiin iyyuu ibsa godhamaatii waan ture waan quba qabdannatti fakkaata. Haala bareedduu fi sochii gaariitti jira waraanni bilisummaa Oromoo naannoo nu keessa sochoonu keessa jiru. Hayyee meegaa itti fufnee gaafin ittaanu mootummaan biltsiginnaa opereeshinii farra shororkeessaa kan jedhu tokko dhiyeenya kanatti labsee opereeshinii sana adeemsisaati jira. Gama keessaniin opereeshinii sana attamitti ilaaltu? Opereeshiniin ji'a tokko keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhu sana sadarkaa maalirra jiru? Oppidiyoon yookiin biltsiginnaan akkuma jedhe sana itti milkaa'ee jira kana meetoo nu ibsite. Duula isaanii kanatti karaa miidiyaa isaan of harkaa qaban miidiyaa isaanii kijibaa kanaanii yaallallabatan milkoomnidhanii yaallallabatan malee opereeshinii yookaan sakatta'iinsi farra riphee lolaa jedhanii isaan deeman kun yeroo ammaa keessatti kan kisaaraa guddaa isaan muudachiisee fi hooggantoota guguddaa itti dhabanii yeroo ammaa kana karaa keessa isaaniitiin wal nyaachaa jiranii fi waltajjii guguddaa irra kaataa'an argaa jirra malee
milkeemna argatan tokkolleen hin qabanu ga'umsa akkasiitis qabaatanii kan ittiin waraana bilisummaa Oromoo injifatan hin qabanu siin jedha gabaabatti. Hayyeegaa kunitoo kanaan jiru waraanni mootummaa biltsiginnaa iddoo adda addaatti uummata Oromoo irratti dararaa guddaa dararaa cimaa adeemsisaati jira. Waraanni mootummaa maaliif hawaasa irratti dararaa ammana ga'u geessisa jettanii tamantu? Waraanni walitti bobba'ee kan gabalachuudhayyuu qawwee qabu nama qawwee qabuun warrukutee abbaan dandeettii qabu injifata malee silaa hawaasa fayyaaleeyyii qonnaan bultoota silaa rukutuun akka sirna addunyaattis nama gaafachiisaa. Egaa kaa mootummaan Itoophiyaa amma wanni inni hojjechaatti jiru egaa waraana bilisummaa Oromoo walitti eeggaa ba'ee rukuttaa hamaan waggaa isa muddate qondaaltota isaa yoo dhabu waraana hedduu yoo dhabu keessattuu naannoo lolli itti ta'u sanitti hawaasa fayyaaleeyyii jaarolii durbaa jaarsa otoo hin jedhin guyyaa kana fixaa oolaa keessattuu naannolee tokko tokkotti baay'ee garmalee hammaatee kan jiru akkuma miidiyaa irraas wantoota garaagaraa irraas dhaga'amu mul'atu haqa jirtudha rukutaatii oolaa. Fakkeenyaaf hidhaboo abootee uummata Oromoo billaadhaan qalee mana isaa taa'u ajjeesee biraa deemuun ragaa qabatamaa jirudha. Warra jaarsoo gandoota garaagaraa keessatti kan raawwatamaatti jiru aanaa kuyyuu akkasuma dagama akkas gullalleen akkasii uummanni Oromoo galgala ganama haga ol deemu gad deemu karaa makiinaa irratti yoo argee rukuttaa diidatti rukutameen ni ajjeesaa hojjetaa isaaniitiin jedhu uummata fayyaaleeyyiidhaan jedhu kun waanuma jirtudha. Akkasumas gara lixa shaggarittis doonan deebi'ee gandoota garaagaraa fi aanota garaagaraa keessatti karaawwachaatii jiru kanuma waanuma dhaga'amaa jiru kana waanuma miidiyaa irraa argitan kana loloota guyyaa dheeroodhaaf walitti deddeebi'amee godhameen Abuunaa Gindabarat keessatti uummata fayyaaleeyyii haga sadarkaa xiyyaaraatiin mana guutuu waliin barbadeesse horii fixee egaa Adaa Bargaa Meettaa Roobii bakkoota garaagaraa keessatti wanni kun walumatti fufaa Meettaa Roobii fa'aa keessattuu naannoo buufaa cabseetti uummata fayyaa odoo dhukaasni waraana bilisummaa Oromoo isa gidduutti hin ta'in manatti dhaqee qalee biraa deemee egaa baadiyyaadha haga magaalaatti yeroo rukutaman uummata ammaan ilaaltanii karaarraa galaa jedhanii ajjeesuu fixuu waanuma jiru. Guyyuma kaleessaa ganda dhaaya Wullincoo gubbaarratti lola ta'e gidduutti egaa rukutameen booda dallansuu isaatiin deebi'ee jaarolii waggaa 80 haga 70 gidduu jiru namjaatu dhumatee akkasumas daa'imni xixiqqaa namni lama akka du'e dhagaatiin jira. Faajjii Ejersaa warra jaarsoo keessaa akkasii hidhabuu abootee keessaa nama 4 battalatti qalanii akka deeman quba qabdadheetan amanaa akkasumas dagam ganda Qundee Agamtoo keessatti nama fayyaa egaa waraanni bilisummaa Oromoo odoo isaan horii namaatii fi midhaan namaa fe'atanii deeman akka itti hidhuudhaan karaa gubbaarratti rukutee gadaaraa ishii godhee kan lola sanirraa habdee deebitee nama fayyaaleeyyii rukuttee akkasiin lubbuun namaa darbaa jira. Abuunaa Gindabarat qabeenyi uummataa kan hin hafne keessattuu jaartii bal'aan illee kan ija hin qabne kan diroonii ala deemtee tattaafachuu hin dandeenye mana keessa akka gubatte daa'imni meeqa akka keessa gubate quba qabdu natti fakkaata. Haleellaan kun lafarraanis gubbaadhaanis deematii jira. Egaa kaa kun waan ifaa waan wallama gaafachiisu miti waan uummata Oromootirraa bilbiltanii adda baafattaniiru. Lafarraanis jalarraanis itti jiranii fakkeenyaaf darraatti bubbuleera akkasuma qilleensarraan mana barumsaa akka rukute quba qabdanii. Kanaaf haleellaan xiyyaaratis ta'ee kan lafarraatis uummata Oromootiif kan amma isaan hojjechaatii jiran kun egaa waraana bilisummaa Oromoo laaffisuu odoo hin ta'in kan jaabeessaatii jira malee uummata Oromoo lafarraa dhabamsiisuu ta'een alatti
opereeshinii bifa kamiyyuu fuudhanii waan waraana bilisummaa Oromoo jilbiifachiisanii hin ta'u jilbiifachuu isaaniitiin dadhabina isaanii yoo ta'een alatti. Hayyee mee jaal abdii dhugaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar waa'ee xiyyaaraa kaaftee turte. Egaa keessumattuu dhiyeenya kana Abuna Gindabaratitti diroonidhaan kan uummata naannoo sanaa reebanii kan jedhu odeeffannoon achi bal'inaan nu qaqqabaa jira. Namoota naannoo achii haasofsiifne uummanni illee yeroo ammaa kana dhokateeti jira, qaalaa keessa faa jira, rakkoo guddaa keessa jira kan jedhudha. Mootummaan biyyan bulcha jedhu tokko, uummatan bulcha jedhu tokko diroonitti fayyadamuu jechuun maal agarsiisa? Kun immoo waraana bilisummaa Oromoo irratti yoo dhiibbaan ni qabu jira. Wanti akka seenaa garaagaraati irratti argaa dhagaa turreetti hawaasa ofiiti irratti diroonii fayyadamuu jechuun abdii kutannaa isa dhumaa isa xumuraati jechuudha. Kun immoo waraanni bilisummaa Oromoo gajjabeessee beeka. Maaliif akka gadi bees ni beeka. Mootummaan tokko yoo daddaaqe kufuudhaan deemus dhumni isaa maayisaa maal hojjeta mootummaan abbaa irree kan jedhu san tolchee beekaa jechuudha. Gabaabumatti immoo kana maleeyyuu ajjeecha namaatiif hidhaan namaa waraana bilisummaa Oromootis ta'e eenyumaayyuu haa ta'u ni dallansiisa ni jabeessa malee qabsoo kamiyyuu haa ta'u waan laaffisuu miti. Kanaaf yeroo ammaa kun waan inni gochaati jiru kun qonnaan bulaan keenya akka dhaabbatee lolatuuf waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee maandisii ta'ee daandiitti agarsiisee qeerroof qarree uummata Oromoo hidhachiisee akka lolee lolchiisuu fi bilisummaa uummata Oromoo shaffee san akka argamsiisuuf humna akka dabalatu waraana bilisummaa Oromoo godha malee waan laamsisuu miti kun. Gabaabatti wanna kanarraa barannu ka darbee mootummoota abbaa irree kan yeroo darbaniitis seenarraa illee akka arginutti akka dhageenyuttis hin shaffisiisee kuffisiisa malee waan duubatti deebisuu miti. Isa akkuma kabaduudha deemu badee nama balleessadha san yoo ta'een alatti waan duubatti deebisuu miti. Kun kufaatii isaanii ariifachiisan jedhan gabaabatti. Hayyeemee gaafiitti aanutti darbina jaal abdii dhugaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar. Egaa yeroo ammaa kana sin lubbuu keessan qaalii ta'e uummataaf kennitanii qabsoo irratti argamtu. Uummata Oromoo irraa oosinu maal eegdu? Uummata yeroo ammaa kanatti immoo dhumataa jiru kana ergaan sin dabarsitan maali? Akka waraana bilisummaa Oromootti waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo irraa maal eega? Uummata Oromooti akkuma walaagalaatitti keessaa fi alaaf qabutti qabsoon bilisummaa uummata Oromoo qabsoo uummata Oromooti malee qabsoo waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti. Aarsaa duraanis kaffalaa itti ture sabboontota ilmaan Oromoo qonnaan bulaa barataa jedhee hundaayyuu hawaasa uummata Oromoo hammata. Waan ta'eef hawaasni uummata Oromoo immoo duguugginsaa fi dhabamiinsa sanyii Oromoo kana hubatee gochaan amma deemu kun maalitti deema ka jedhu hubatee hundiyyuu kallattii qabsoo irraa qooda fudhachuudhaaf danda'u irratti hirmaatee kallattii kamiiniyyuu wal bira dhaabbatee mootummaa uummata Oromoo duguugginsa sanyiitiin itti bobba'e kana ofirraa qolachuu fi ofirraa kuffisuuf hojjechuu qabnaa. Yeroon dachaadhaan aarsaa barbaachisus kaffallee hojjennu amma wal bira haa dhaabbannu. Mootummaan kun lola kallattii garaagaraa nutti fayyadamaa jira. Kallattii propoogaandaa miidiyaa qabuun fayyadamaati jira. Lammeessoo uummattoota ollaa keenya ta'e walitti nu buusee kallattii garaagaraatiin boqonnaa argachuudhaaf tattaafatan. Kanas gadi fageenya hubannee uummanni Oromoo waan gochuu dandeenyu waan ta'uu qabnu kan ta'uu qabnu amma wayitiinsaa kanaaf haa jabaannu wal bira haa dhaabbannu jedhaan. Gaariidha jaal abdii dhugaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar. Egaa waraana keessa jirtu kana caalaa si qabuu hin barbaadu. Mee dhuma irratti hangama kiyyaa waanan gaafachuuf qopheesse fixeera. Na hafee wanti jettu yoo jiraate itti dabalteeti sagantaa keenya xumurra. Propagandaan isaan fayyadaman kun yeroo ammaa fayyadaman kun harma durillee fayyadamanii turanidha. Mootummaa dhufaa darbaa mootummoota
jara kana kanuma dhimma itti bahaa turanidha. Egaa asirraa waraanni keenya bal'isee sirnaan hubatee ni beeka, waan deemuuf ni beeka, kaayyoo beef ni beeka. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo irratti hundaa'e qaba, kaayyoodhaaf abboomama, kaayyoodhaaf ejejama. Kana ta'e osoo jiru garuu mootummaan kuni lolaan isa kan dandeenye ni beeka. Kanaaf propagaandaa fayyadama. Meeshaa lolaa keessaa propagaandaan isa tokko waan ta'eef qalbii deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo fi namoota hamilee qabsoodhaaf reefu lafaa dhufanii gara waraana bilisummaa Oromoo kallattii danda'aniin gargaaruuf yookaan deeggaruuf yaadanis bira dhaabbachuudha deeman warra kana kichuu kana xiqqoo mataa dhaa yookaan immoo xiqqoo tokko faajjiin uumaa kan jedhu san kana qopheeffatee waan gadi ba'eedha malee waan kuni waan bu'aa isaa gadaaboo malee waan kunis waan bu'aa isaa buusuu miti itti beekna. Waraanni bilisummaa Oromoo taankii fi diigaa fi xiyyaaran kan hin diigne propagaandaadhaan diigulleen hin danda'u, laamileelleen dhoowwuu hin danda'u, laaffisuu hin danda'u. Garuu bakka isin jirtan bakka hawaasni keenya siyaasadhaan bilchina hin qabnee fi reefuu gara siyaasatti dhufaa jiru kana xiqqoo ni rifachiisa. Kan ammoo akka kootitti hawaasni keenyas rifachuu hin qabu, deeggartoonni keenyas rifachuu hin qabu. Dubbiin kun dubbii madda hin qabne kan cal jedhanii diinni namaa yoomiyyuu hirrafuu walitti guduunfatanii bakkuma arganii walitti qixaabanii gara kanatti as ba'ani waan ta'eef kan ammoo uummanni keenyas ta'e qaamni kamiyyuu jabinaan dura dhaabbatee lola ammatti jiru itti fufee mootummaa kana kuffisuudha. Silaa odoo wanta akkasii jiraate yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo lixa bahaa giddu galeessa kaaba odoo hin jedhin hin lolu lolli akkasitti hin ta'u inni kan inni jedhu kun dubbii dharaati. Kanaaf jabina waraanni bilisummaa Oromoo lolee injifachaatii jiru kun tokkummaa waraana bilisummaa Oromooti wallageettiin ijajoota waraana bilisummaa Oromoo jiraachuun isaatu lolumaa fi injifannoon inni irra jiru irraayyuu ragaa tokko kanarraa hubachuu ni danda'a. Hawaasni keenya akka afaan hin faajjoofne dubbichi dubbii dharaa kan isaan baratanii bara dhufaa darbaa uummata keenya mala ittiin kallattii garaagaraatiin dadhaban cabsuudha tattaafatanidha. Kanaaf iddoo kennuullee hin qabnu. Borulleen hanqinni waraana bilisummaa Oromoo keessatti odoo muudate kan furatu mataa isaatiin malee fiixiin dhufee furuuf hin danda'u. Kanaaf akkasitti odoo hubatanii bareedan jedha. Hedduu galatoomii Jaal Abdii Dhugaa ajaja waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar yeroo gabaabduu qabdu yeroo waraana keessa jirtu keessatti interview yookiin gaafiif deebii kana nuu kennuu keetiif hedduu galatoomin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkuma jalqaba irratti ibsee Jaal Abdii Dhugaa ajaja waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar ture kan wajjin turtii goone kaaba lixa shaggar jechuun akka Jaal Abdiin ibsutti sulula laga mogar jechuu akka ta'edha. Egaa sulula laga mogar jechuun shawaa kaabaa dabalatee gara salaalee jechuudha. Shawaa dhihaa gara salaaleetti garagalan yookaan dhiyaatanii kan dabalatudha. Sochii achi keessatti waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru. Akkasumas opereeshinii mootummaan biltsiginnaa adeemsisaa jiru bifa kamirraa akka jiruu fi mo'atamaa akka jiru kasaaraa akka jiru kan itti ibsa ture. Sagalee ajajoota yookaan qondaaltota olaanoo kan waraana bilisummaa Oromoo kan dhiyeenya kana miidiyaan biltsiginnaa ittiin fayyadamaa ture deebi'eetuma isaan akka miidhuu fi waraana irratti immoo hamilee waraanaa tokkollee kan uummataas akka hin tuqne kan ibse ture. Gidiraan waraanni biltsiginnaa yeroo ammaa kana uummata keenya irratti adeemsisaa jiru immoo sun abdii kutannaadha kan jedhu ture. Walumaa galatti dhaamsa uummata Oromoo biyya keessatiif biyya alaatii godheen uummanni hundumtuu waraana bilisummaa Oromoo maddii akka dhaabbatu waraanni kun kan waraana bilisummaa Oromoo qofa otoo hin taane waraana uummata Oromoo irratti labsamedha kan jedhe ture. Egaa Jaal Abdii Dhugaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan kaaba lixa shaggar hedduu galateeffannaa ajajoota waraanaa
qondaaltota olaanoo dabalatee akka arganneen haala isaanii mijate keessatti akka isinii dhiyeessuudhaaf yaalii keenya itti fufna. Isinis iddoo jirtanitti haala naannoo keessanitti mul'atu waan gidiraa uummata keenya irratti gara waraana biltsiginnaatiin gahaa jiru bifa suraatiin bifa akkasumas viidiyootiin waan argitan hundumaa yoonu gara keenyatti dabarsitanii deebifnee uummata keenyan kan geenyu ta'a. Turtii ammaatii fi Jaal Abdii Dhugaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa Shaggar hedduu galateeffannaa. Egaa qophiin keenya gabaasni addaa kanumaan raawwataan Dejenee Guutamaati. Gama teeknikaatiin immoo Amorollaa Xaahirootuun wajjin ture. Qophiileen OMN biroo itti fufu nagaan nu tura.